أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برنوتك إن كتاب التوحيد كتا أفرطمي أرففادا سدفا لما أرففادا باب قول الله تعالى باب قولي باب جتشورا ما شاء الله وشئت جتشوتي باب قولي بابا جتشورا ما شاء الله وربي فدي وشئت أتفيتتو تأجودي بابا ما شاء الله وربي فدي في وشئت أتفيتتو تأجودي المناماتيني كون قاچو لما اللي شركي دا يورو كم شركي تاجناني yoo namtichi dhuguma sanaan waan namti rabbiin fedhuu fi namtichi kun fedhutu ta'a je'eetiyyi dhibbaa dhibbatti itti amanfatu itti amanu ta'e jen shirkii ta'a jen yoommoo namtichi jechuudha yeroo immoo jechuudha ammallee jecha kana jedhu akkuma kanatti jechuudha ammallee shirkii guddoo ta'a jechuudha yeroo kana. Yeroo immoo namtichi jechuudha akkuma kanatti qalbii isaatiin otoo hin fudhatiniin kanuma jedhu ta'e qalbiitti hin fudhatiniin jechuudha. Kan jedhu ta'e shirkii guddootu hin taane shirkil asgariin kanatti keessa seenaa jechuudha. Shirkil asgarii keessa seena. Garuu immoo jechuudha shirkil asgar jechuuni maa kaana wasiilatan ilaa shirkil akbariidha beeka duraan. Shirkii xiqqaa jechuun waan shirkii guddaatti nama shirku. Shirkul asgar jechuun bareedatu shirkiin akka bareeda beekatu. Poostaa jechuudha shirkii guddooti jechuudha. Poostaa shirkii guddooti shirkii guddootti si naqaa jechuudha. Akka sana kun gaa jechuudha uummata keenya keessaa hedduu beekamaadha bara. Waan rabbiin fedhu maasha Allah waan rabbiin fedhu washii tafeete hidhatu ta'a jechuuni fakkeenyaaf uummanni keenya fayyadamu. Masgida keessatti amma ogummaa kadhachuu jeefaa uummanni keenya. Rabbiif jecha isinumaaf rabbiin hin jiraachuu jira. Isinumaaf rabbiitu na jiraachisuu jira. Na biran kutiina isinumaaf rabbiitu na bira akkan jira jechuudha. Shirkii gurguddoo shirkii jechuudha uummanni keenya shirkii baay'ee tokko jechuu jira of eeggachuun barbaachisaadha. Haayye an quteelata quteelaarraa odeeffamee quteelaan kuni quteelaarraa odeeffamee quteelaan kun jechuudha ammallee inni quteelaarraa odeeffame anna yahudiyyan yahudaan tokko yahudaan kun shari'aa nabi Muusaatti warra of horkisanii yahudaa jaa beekamdha. Yahudaa warri jedhamu kun warra shari'aa nabi Muusaatti of horkisanii yahudaa jedhama. Kanaafuu akkuma rabbiin akkuma jechuudha ammallee innaa hudinaa ilayka jechuu jenee gama jechuudha shari'aa nabi Muusaatti hirkisan innaa hudinaa ilayka jechuun ay rajacnaa ilayka jechuudha gama keedhaa deebine yaa rabbi warra jedhanu asirraa dhufe jechuudha innaa hudinaa kanarraa fuudhanii takkaanoo maqaa akaakoo Yahudi binu Yaaqub jedhanii Yahuda kanaafuu achirraa fuudhame jedhama lamman kanarraa fuudhame takkaan innaa hudinaa ilaykaarraa fuudhame takkaanoo maqaa akaakoo Yahudaa binu jechuudha Yaaqub jedhanii inni jechuudha akka sana Yahudiyyaa kun kanuma lamman irraa dhufe takkaan innaa hudinaa ilaykaadha takkaanoo jechuudha maqaa akaakoo isaaniiti Yahudi binu Yaaqub nama jedhamurraa fuudhame jechuudha. Aayye أتى النبي صلى الله عليه وسلم قتيلان كوني نبي ربي أتى أن يهوديا يهودات أتى النبي صلى الله عليه وسلم قتيلا رقبا فما أن يهوديا جد يهودان أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي تلوفني فقال نجي يهودي تسني نبي ربي تلوفيتي فقال نجي إنكم إسني تشركون نشارتني إجي نبي محمد تلفي نبي كن تلفي عليه الصلاة والسلام تقولون نجتني ما شاء الله ورب فداه
وشئت feete jettani feete kana gaa waan rabbiin fedhe fiti ati feetetu ta'a jettanii jee kanaafuu jecha kana fayyadamtan waan ta'eef isin rabbitti shaarraktanii jee nabi Muhammaditti dhufe maasha Allah waan rabbiin fedhe washi'ita ati feetetu ta'a jettanii kanaafuu ni shaarratan jee wataquuluun ammallee ni jettan walkaacbati kaabaadhaan kakadhe jettanii je'eetiyyi akkasiin nabi Muhammaditti dhufeetiyyi rabbitti shaarrattanii jecha kana akkana jechuudhaaf jechi kun dhorkaadha jee nabi Muhammadiin فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي لا نأجج يرو مثلا كيستي نبي ربي لا نأجج أمة مسلمة أجج يجودا إذا أرادوا يروفيتا أن يحلفوا كاكاتشو يروفيتا أن يقولوا جتشورا نيركيتشو النبي ربي لا إذا أرادوا يروفيتا إذا أرادوا يروفيتا أن يحلفوا كاكاتشو أن يقولوا جتشورا ni itti ajaje jechuudha. Fa'amarahum isaan ajaje idha araaduu ogguu fedhan an yaxlifuu kakachuu yeroo fedhan itti ajaje an yaquulu jechuutti ajaje warabbul kaacbati rabbii kaacbaatiin kakadha jechuutti ajaje jechuudha. Duraani wal kaacbati kaabaadhaan kakadha jechuudha. Amma immoo warabbul kaacbati jettanii akka kakattan jeetitti ajaje jechuudha. وأن يقول أما اللي جتشوتي ما شاء الله وربي فده في ثم شئت إيجانا أتفيت تتا جتشوتي ثم كان يجود فيدموتي أججتشوت ما شاء الله وربي فده ثم شئت إيجا سنا فيت جتة جتشوتي أججتشوت رواه النسائي نسائي توديسي وصححه صحيح وريجو كنافو كاكو كينيا كيستي eeggachuun barbaachisaa jechuudha. Warabbul ka'abati maasha Allah summa shi'ita summaa kana jechuudha kan itti ajajee kanaafuu yahudichi yeroo dhufe jechuudha akkana je'uuni ni dhorke jechuudha achuma rasuula alayhi salaam ni dhorke jechuudha. Ayyee oloof egaa bira hin jiru. وله نسعيد أفتادا أيضا التودي بني عن ابن عباس عبد الله بن عباس قبافة مي أن رجلا قربان توكو قال للنبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي تنجي ما شاء الله وشيتين وربي في أتفيته تاجي نبي ربي تنجي قال نجي نبي ربي لا أجعلتني الله ربي من قوتني جد ندا شريكا قوتني جد بل قول جي ما شاء الله هو ربي فله وحده إني قفت فلته تأجي ما شاء الله هو ربي وحده قباء سارة فلته تأجي كنافو أنا في ربي والجناين كابينيتي بل ما شاء الله وحده وربي جتشو لما اللي قباء سارة فلته تأجي جيتي اتياجي جتشو كنافو جتشو atii fi isiniin jiraachuu jira isiniif rabbiin jiraachuu jira isin maaltu waan akkasiidha jechuudha of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha rabbii fi nama jechuun walitti dhufu barbaachisaa miti jecha fayyadamuu qabnu sana itti fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. ولابن ماجه ابن ماجه الرأودي فمي عن طفيل قبا فمي أخي عائشة أبليس عائشاتي لأمها كرهاداتي نجل أبليس عائشاتي طفيل كوني طفيل بن عبد الله بن حارث طفيل بن عبد الله بن عارثي القريشي إني ورا قريشي تبيتني قريشي ده طفيلي كن أبليس عائشاتي جل كرهاداتي قال نجي عائشة immoo kan Abi Bakr Siddiq jechuudha. Qaala ni jedhe Tufeeliin ra'aayituu jedha ofin arge jedha manaama keessa dubbii kana jechuudha mallee manaamaan argee Tufeeliini ra'aayituu nin arge ka'annii atayitu akka waanan dhufeeti jedha. Calaa nafarin
jammarra kan dhufeeti gareerra jechuudha. Gareen kun minal yahuudi yahudarraa taate. Nafari wanni jedhamu sadirraa kaasee hanga sagalii jechuudha. Sagal waan caaltu sadii gadis taatu kanuma jedduudha jechuudha. Ataytu nin dhufee calaa nafariin garee minal yahuudi yahudarra taate nin dhufee jedhe irriba keessa manaama keessaa faqultu nin jeen isaanin jedhe innakum isinii la'antumul qawmu isin ormaa لولا أنكم تقولون لولا أنكم تقولون لولا أنتم إنكم إسن لأنتم القوم سلا إسن أمة جيجد أمة جيجما جيجد لولا أنكم لأنتم تقولون إنكم إسني لأنتم القوم إسن أمة سلا إسن أمة جيجما لولا أنكم تقولون وسو كجتن تاتني عزير بن الله يسو كجتشو باتن تأي سلا اسم أمة تجمودا أنجيجت لولا أنكم لو أنتم اسم يجتشو لما اللي سلا اسم أمة تجمودا لولا أنكم أتو اسم تقولون جتشو باتني عزير بن الله عزير المربيتي أسو جتشو باتني سلا اسم أمة تجمودا أنجيجت أمة يهوذا تلفي قالوا نجن وإنكم إسنسي لأنتم القوم سلاسل أمتي جورا جيمورا أنا أنجن جيروكم مثلا لولا أنكم أتوسين جتشوباتني لولا أنكم أتوسين تقولون جتشوباتني ما شاء الله ورب فدي وشاء محمد فدي تتعاها وصو جتشوباتني سلا أمتي جيمورا أنا أنجن جد وإنكم إسنين أنجن قالوا نانجن جد طفيلين منا وكيس وإنكم إسن لأنتم القوم إسن يجودا أمة تجمودا جنان جنجل سلا أمة تجمودا لولا أنكم أتو إسن جتوباتني لولا أنكم أتو إسن تقولوا جتوباتني ما شاء الله ورب فدي وشاء محمد فدي تتا وسو جتوباتني سلا أمة تجمودا نان جنجل نان جنجل قالوا نان جنجل يهودا كلان وإنكم إسن لأنتم القوم لأنتم القوم سلا أمة تجمودا أنا أنجنج لولا أنكم أتو إسن تقولون جتوباتني ما شاء الله ورب فدي وشاء محمد فدي تتا أتو جتوباتني سلا أمة تجمودا أنا أنجنج ولوفي ثم مررت إيقنا نندر بنفر قرير نندر بجد من النصارى نصارى رتاتي دبروا الأفن النفي فقلت ننجيجد إنكم سني لأنتم القوم سلا أمة تجمودا أنجي إنجل إسانين لولا أنكم أتوئسين تقولون جتشباتني المسيح ابن الله عيسى المربيتي أسو جتشباتني سلا إسن أمة تجمودا أنجي إنجل نصارى قالوا نانجن وإنكم إسن لأنتم القوم سلا أمة جيجمو دانان جنجت لولا أنكم أتو إسن تقولون جتوباتني ما شاء الله وشاء فلان ما شاء الله وشاء محمد وان جتو لما اللي ربي في محمد فدتو تاء أصو جتوباتني سلا أمة جيجمو فلما أصبحت أتما يروم بري سفادو أخبرت بها إتي كان ندسة من أخبرت نمن همتني مجد نما يجو لما اللي نبر جرورا نمن بهتم همتني مجد ثم أتيت ويجانا ننفع النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي تننفع فأخبرته يجوني ندسة نبي ربي تبنيني مجد فأخبرته نبي ربي تب فقال نجي نبي ربي دا نانجي فقال نجي نبي ربي دا هل أخبرت بها أحدا؟ الأخبرت سأودي هم تجرتا بها جدت كان أحدا لم تقف هم تجرتا أنا جد هل أخبرت بها أحدا؟ جدت كان نمي لم تقف نما براتي هم تجرتا أنا أنجي نقابة قلت نعم هم تنجر جد قال نجي فحمد الله نبي ربي لا ربي فارسين وأثنى عليه سرت فارود أنقلاسي رب رت فارود أنقلاسي ثم قال يا جنان أما بعد eega jechuudha ammallee rabbi faarsuu keenyaati eega jechuudha bismillaati
alhamduutii eega rabbi faarsuu keenyaati fa'inna xufeeyla xufeeyliin ra'aa ni arge ru'uyan manaama ni arge jee nabi rabbiidha akhbara ni odeesse bihaa manaama sana ni odeesse man akhbara nama odeesseef ni odeesse minkum isinirra ni odeesse وإنكم إسيني قلتم نجتا كلمة جتشا كان يمنعني كان الأرك كذا وكذا ونكنا أكنا لا الأرك يجوني الحياء قام فين جتشو مالي كبجان ندرك وانا كنا ديسا وانا كنا هنجرينا إسنين جتشورا كان ندرك كبجان جتشو كذا وكذا سني الحياء كبجان جتشو مالي كان ندرك ديسا وانا كنا ردي هنجرينا ديسا جتشون كان ندرك isiniif odeesse an anhaakum isin dhorkuurra anhaa waan kana sanarra kadaa wa kadaa sanarraa jechuudha mallee isin dhorkuurra waan na dhorku naaf hime jedhe فلا تقولوا هنجرينا جي النبي ربنا عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشاء محمد له ما شاء الله هو ربي في وشاء محمد له ما شاء الله هو ربي في وشاء محمد فلتو تاهن جدينا ولكن قولوا جاء ما شاء الله ورب وحده قباي سافرتو تاجا وربي في نبي محمد فلتو تاهن جديناتي ورب قباي سافرتو تاجا جيتي akkasitti jechuudha mallee nabiin barsiise jechuudha. Kanaafuu nabi Muhammadii fi waan rabbii fi nabiyyiitu jechuudha ammallee nabi Muhammadii fi rabbitu jechuudha kanata takkaanoo jechuudha. Rabbiif siinan jiraachuu jira jeenee jecha akkanaa akkanaafidha. Atiif rabbummaan jechuudha har'a rakkoo kana keessaa na baasaa waan shirkiidha jechuudha ammallee jechuun dhorkaadha jechuudha. Mee oloofi kitaaba jechuudha mee jiramu. Kanaafuu of eeggachuu barbaachisaadha. Akkasana jechuudha shirkii ta'uu isaadha mirkaneessu jira jechuudha hadiisni kuni kanaaf hadiisni kun sahihaa albaaniin silsilaa sahihaa keessatti jechuudha hadiisa kana sahihaa godhe waan ta'eef kanaafuu jecha shirkiirraa waan jechuudha tawxiida keenya waan aqiidaa keenya nurraa balleessuurraa of eeggachuu barbaachisaadha jechuudha inshaallah darsii keenya guyyaa irraa asumara dhaabbannaa hadaa wasallallahu ala nabiina muhammadi wa ala alihi wasallam. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.